Ni akkamii guyyaan keessan akkam ture bareedaadha. Baga bara 2026 isin gahee bara milkii bara riskii isiniif haa godhu. Bara tokkummaa bara jaalaan nuuf haa godhu nu hunda keenyaafu. Baga ittiin isin gahee guys. Waggaa gahuun waan salphaa miti jee Raayyaan. Ustaz Raayyaani waggaa gahuun salphaa seetee jee. Salphaa miti baay'isawee waggaa gizeet geessan waggaa kaan arki meeqaatu du'e jechuun meeqaan nu biraa deemu nama meeqa biraa dhabne soo alhamdulillah rabbil alamin baga waggaa geessan. Bismillahi. Akkam jirtan maaltu haarawaa faamilii? Eessa baddee nin jira wallaahi nin jira bar garuu gista takka dhufne akkanatti shaashaa jennaa jechuudha. Guys, eessatti bannasa? Baduu tandeenyaan bannu bannatu warra baduu miti. Kakkaleen feentii naqaaqalee qooyi viidiyoo beeksitti. Akkam feentii naqaaqalee giseettu ayiduun an galle. Hin gaggabde moo? Jedhi bakka waanuma akkasii. Way good maaltu si gaggabse? Qoyisitti nima. Saapiraayisii ajaa'ibaa tokko ture jedhi kamaa kusha. Kaza maakiyaanii amma Dubaay waan biyya ormaa deemanitti fakkaachaa hin jiru. Waan biyya ormaa deemanitti fakkaachaa hin jiru. Gudi bar eessa deemte? Dubaay deemte moo qoyaati karaa Irooppii kana deemte na dhibee bar Dubaay deemte mi? Ere maa kushaa waan Dubaay yoo deemanitti fakkaatu jedhi. Eessa waan deemte si fakkaatere? Haadha fi abbaa koo bukkee waan hin deemanitti fakkaachaa jira. Okay, maaltu maal ta'e? Zaggabi kaas dhaggeeffataa jirra. Maa kushaa laale saapiraayisii ture jedhi koongiraa baga Dubaay dhuftee akka inni bareedumaa kee feentii naqqalee maanii gojjabee. Tartiibaan nutti miree namni 1,700 kun waree kan kee dhaggeeffachuuf miti bar zanaa jechuuf as teenye yoo himtee himi bira echisi yookiin callisi de haya zaggabi si dhaggeeffannaa siraa dhaggeeffachuu dastaa jira shi. Ashaan ture seetee maa kushaa. Arra hin deemne. Ija nama hidha sana jettanii hin deemne ija na hidhanii kazaa booda deemnee eessa deemna jedhee nallaalee maal nallaala leerraalle. Waan tokko sagalee asigge. Faranjoonni jiruutu. Haya ija siidhan akkatti siidhan kun akkatti siidhan. Mi? Siidhan hidhamte hayyee hidhamte qabaddaa hidhamte hayyee. Kazaa hijana hidhanii na oofanii jedhe. Na deemsisan karaa. Nimee eessa na dhaqu jedhee mariifadhe. Way good. Durba moo dhiira kan akkas godhe? Yes. Durba malee haadha tiyya jedhe bakka. Yes. Okay. Oromoo kana balleessu waan ani hojjedheen jiru. Ina gartaatis ani yoon balleesse akka ati nan dhiisne beeka. Siigalee yoon ani balleesse sibicha odoon ta'in dhimma xiqqoo si qannasime. Yoon ani balleesse sibicha odoon ta'in jiru namoonni akkasii na deeggaru. Dhiyaachuu adidanii malee akkasii kanatti dhiyaachuu adidanii malee kan na deeggaran jiru. As immoo bakka nani jiru kuni beeku namoonni baay'ee namoonni gurguddaan baay'ee beeku mana nama guddaan jira.
Wuchuu qanna xixiqqoo ishii. Beeku namoonni gini an odoon balleesse innis ishiinaan jedhu atis ishiinaan jettu. Yoo agartee jiraatte TikTok kanarratti viidiyoo kana hojjetan amma erga Dubaay deemtee darbeef ka birrii uummata Oromoo akkanatti nyaattee birrii uummata Oromootiin akkana taa'aa jirti. Yeemirri maakii olaaltee sammuu kee dhiisee sammuu kee bira darbee bilooni sammuu keetiin hiika jechuun isaan naan jaa. Maalas namni ati kan na gargaarte akka nani gammadu akka nani kolfuuf miti. Udah kok gak dikabarin. Ayee. Isa lammataa immoo ani maalinatti kana isa sana inni raaffadhu. Ilan Dubaay seenee miti. Maakii ani har'a odoon miliyoona lakkaa'ame akkuma kana dura sitti himee si zalaalamii keessa na raaffadhu. Jireenya kiyya keessatti kana jechuun gizee rakkadhe sana anas si bare gizeen kuufee jiru miti. Gizee mataan kiyya'u agartee itti sin beektaa akkatti na agarte si galee. Garuu amma ani gadi ba'ee kolfee taphadhee waan an arge viidiyoo waraabee bakka natti toletti laayifii galee bashannanee gizee isaatii argadhee gizee isaan erga isaan na gammachiisanii erga isaan bahinaan jedhanii taphadhodhanii jarri kun hojii dhabanii miti. Makiinaan immoo tajaajilaan hojjetamanii bishaanii miti. Erga isaanuu bahi gammadi taphadhu naan jedhanii yoo ani ba'ee taphadhee kolfee viidiyoo waraabee naman dabbaraa. Hayyee dhageeffadheen jira amma immoo isaanii wajjin haasofna. Maaltu jira seetan uummata keenya. Baay'izawwee waan ati hubachuu qabdu tokko jireenyuma keessattuu namni namaaf godhe waa namaan hin jiru. Nama waa namaa godhee nama arrabsu inni heddummaa tollee takka takkaatu jira. Akkuma akka xaafii akkuma waan takka argite badaan gaariin akkuma jirutti badaanis numa jira. Kanneen nama arrabsullee numa jira. Kan numaaf qofa nama arrabsuutu jira. Gaafa dabarteefiin arrabsa jee kannuutu jira. Garuu sii kannee gammachuu hankee yoomin harka jee gizee hunda si jala dhaabbatee sii kannu jira. Istiil ammallee Duubaay deemtee yoo rakkatte nama si gargaaruutu jira jechuudha. Si galee miti. Namni hundi tokko miti. Wanti hubachuu ati qabdu dura jechuudha. Isaaniitti dubbachuun duratti ati wanti hubachuu qabdu namni hundi tokko miti. Gaafa sii dabarte gaafa ati xurooyite caala gaafa sii dabarte waanyoon heddummaate jechuudha. Gaafa ati xurooyitee deemtu hunda namaa gad jirtaa akkaataan kee hunda nama hundaa gad waan jirtu namni hundinuu siif rifata. Onni irraa sii rifatu jira. Kammoo akkumatti fakkeessu sii rifatu jira. Gaafa sii dabarte immoo kamtu firaa kamtu wanti addaanuu hin beektu jechuudha. Innaa heddummina isaanii jechuudha. Kasi qeequutu heddummaata. Gaafa sii dabarte waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate jechuudha. Kanaafuu ati immoo deebistee isaaniif deebisuu hin qabdu. Gammachuu kan kee gammadi. Bashannanuu jirta bashannani sa'a barbaadetti illee hojii seeni. Kayinaan siin jiru kun siinii jechuudha. Tiyaan suudhaan immoo uummata keenya Oromoo maaltu jira seetan. Micoota na gaafa na bira dhuftu bakka akkanan turre harkitanii turtanii rifeensi si'uu bakka sirreeffannee maali dhiqadhuu tolfadhuu jenneen asumatti hundi keenya waan dandeenyu gargaarreeni akka ilmoo teenyatti ofitti qabne miti. Erga hundi keessanuu hin beektan. Aaramoo dhiqattee tolfattee bireeddee bikka xiqqishoo sila amma bikka ifii waa qabachuu ofii waa bitachuu ofiin dalagachuu keessatti hamilee isii cabsuu hin qabu. Maaliif jennaan ati har'a qabaachuu kee barte malee boru waan si eeggatu hin jiru jechuudha. Hin beektu jechuudha. Nama meeqaa jira Ameerikatti jireenya bareedaa jiraatanii gaafa maal akka ta'ame hin beekamu Itoophiyaa deebi'anii jiruu namaa gadi bakka rakkoo meeqa keessa hamaraatee jira. Ameerika irraa galee namni Itoophiyaa galee hamaraatu jira jechuudha. Maaliif jennaan rabbiitu beeka waan sana akka godhu jechuudha. So namni namaaf hin gammanne namni jireenya namatti hin gammanne yoomillee jireenyi isaa tolaan ta'u qabaattanis waan qabdan hunda rabbiin isin dhabsiisa jechuudha. Isin galee namni namaaf hin gammanne wallaahi billaahi gammachuun harkatu jireenya isaa keessatti inuma gammachuu hin harkatu jechuudha. So jireenya callisimee gista ka callisi dubbachaan jira. Waan hubachuu qabda wallaahi waan arkeef nama hedduu waan arkeef waan arkiteeraa dubbattaa waan arkiteeraa ragaa baata waan ta'eef wallaahi jireenya gaarii jiraachuudhaaf maallaqa qabaachuu osoo hin ta'in namaaf gammaduu qabda. Mana viillaa keessa jiraachuu miti jireenya bareedaa jechuun. Mana viillaa keessa jiraattee doolaara qabaattee jireenya bareedaan jiraattuu namaan gammadiin. Maallaqa yoo qabaannee namaan gammadde riskiin eessaan akka sii dhuftee
gammaduun beetu mana kan kee riskii guutu alli kee riskii gabbaatu jaalala bakka rabbiin gaafa nama jaalate namnillee si jaalata jechuudha. So kana hundi harkattanii gaafa namaaf gammaddan gaafa namarratti histii yaanne jireenya kan kee qarshiin takkittiin ati qabdu barakaa qabdi jechuudha. Doolaarri ati kum soddomni qabdu garuu barakaan qabdu eessa akka seensitu beetu because nama yoo if wanti goote bareedaa miti. Anama akka kiyyatiin jiraadha akka mataa kiyyatiin deemu nama tokkoonillee addunyaa kanarratti if madaalu jechuun akka kiyyatti akka maakii tokkotti an warqiidha namni tokko nan ga'u jeen jiraadhan. Atileen akkasi jiraachuu qabda. Hundi keetileen biiftuun illeen jireenya mataa isiitti ani fooqii gubbarran deemaa lafarran deemu jettee yoo ka deemtu taate maashaallah baga rabbi si dabarseettituma laayikii gootee bira dabaruudha. Malee fooqii gubbarraa gabbuu rabbi si